maqaan koo Tolee jedhama. Umuriin koo waggaa 9. Guyyaa tokko waan dhufaa jiruu fi sagantaa qopheeffachuun yaada. Waggaa darbee sababii koronaa fi guyyaa tokko hiriyoota koo wajjin kabajachuu hin dandeenye. Bara kana sagantaa hiriyoota koo wajjin kabajachuun yaada. Seni. Hai, beekam jedhama nugeessa fayyaati baga nagaatte. Akka maqaan koo Tolee jedhama. Wal barumsa gaarii. Wal barumsa gaarii nooyi. Hai. Guyyaa koo waan dhufaa jiruu fi sagantaa qopheeffachuun barbaada. Waggaa darbee sababii koronaa fi hiriyoota koo wajjin guyyaa tokko kabajachuu hin dandeenye. Bara kana guyyaa tokko kabajachuun yaada. Garuu haala rakkoo fayyaa namatti hin finne ta'uusaa baruun barbaada. Haalli hiriyoota koo wajjin kabajachuu danda'u jiraa? Yoo jiraate maal gochuun qaba? Hayyeen Tolee gaaffii baay'ee gaarii gaafatte. Tatamsa'ina COVID-19 xiqqeessuuf wantoonni godhamuu qaban jiru. Tokkoffaa ijoollee umurii waggaa 5 haga 11 ta'an talaallii COVID-19 fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kunis ijoolleen akka COVID-19 hin saaxilamne gargaara. Talaalliin COVID-19 bilisa. Dhiibbaa namarraan ga'uu hin qabu. Dhukkuba COVID-19 namarraa ittisa. Kan lammataa atis ta'e hiriyoonni kee talaallii guutuu hin fudhanne yoo ta'e keessumaa mallattoo COVID-19 isinirratti yoo mul'ate qorannoo COVID-19 gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoollee hiriyoonni kee kan dhukkubsatan jiru yoo ta'e mana turuu qabu. Dhumarratti ijoollee hiriyoota kee waliin galma yookaan mana keessa yeroo jirtu haguuggii qulqullina qabu seeraan gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Kunis COVID-19 akka hin saaxilamne ittisuuf gargaara. Sagantaa haala gaariin kabajatta jedheen amana. Baga guyyaa dhalata kee geesse. Nagaa qabaachuun maatii qaba garuu barbaachisaadha. Ani amma guyyaa lotii koo ufuutti eeguu hin danda'u. Bara keetti saama tokko waggaa 10 taate. Guyyaa tokkoof gammaddeettaa?